Welcome to Dirree Barnootaa YouTube channel. I'm Noble Tasfaye from Finfinnee University. Baga nagaadhaan gara YouTube channel Dirree Barnootaa nagaa dhuftanii. Ani Noble Tasfayeeti Finfinnee University irraa koorsii Geography of Ethiopia and the Horn of Africa Dirree Barnootaa irraa isin bira ga'u. Chapter 1, 2 akkasumas chapter 3 part 1 kana dura kan isin biraan geenyedha. Amma Geography of Ethiopia and the Horn of Africa dhuma koorsii kana chapter 3 part 2 isaadha kan isin biraan geenyudha. Chapter 3 part 2 about Ethiopian topography and the Horn of Africa dha. Isa jala Ethiopian South Eastern Highlands and Lowlands irra kaane kan waliin ilaalluudha jechuudha. Isaan dura warreen channel keenyaaf yookaan YouTube channel keenyaaf warri haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaadha. Akkasumas isinitti yoo tole hiriyoota keessaniif qooduu hin dagatinaadha. Amma kallattumaan gara topic keenya har'aa part 2tti kan ceenu ta'a jechuudha. Part 2 egaa akkuma jalqaba isiniif tuqe it is about South Eastern Highlands and the Lowlands dha. Kutaawwan Itoophiyaa keessaa haala teessumaan South Eastern Highland akkasumas immoo lafa ol ka'uu South Eastern fi lafeen gadi bu'aa yookaan immoo Lowland Itoophiyaa kan South Eastern part of Itoophiyaa ilaalla. Jalqaba irratti Itoophiyaan South Eastern Highland irraa yaa eegallu. South Eastern Highland irraa yommuu eegallu, this physiographic region is second largest in terms of area coverage. Naannoon kuni naannoo haala teessuma lafaan Itoophiyaa keessaa proportionii area coverage dhaan yommuu ilaalle bal'ina lafaa cover godhee jiruun isa lammaffaadha. It accounts for 37% of the area of Ethiopia. This region or this area is covered. Account 37% of the Ethiopian Highlands from Ethiopian Highlands total coverage isa kanadha jechuudha 37% dha. It is gradually descends southeastern into southwestern irraa kaasee gara southeasternitti yommuu deemnu gradually lowland kan inni hir'achaa deemu Highlandin South Eastern Itoophiyaa kuni gaafa nuti South Eastern irraa kaasnee gara South Western irraa kaasnee gara South Easternitti yommuu deemnu ol ka'iinsi isaa hir'achaa deema jechuudha. Achumaan gara lafa dakee yookaan immoo then it to plains to the Somalian plains of Somalian plain yookaan lafa dakee gara Somaaliyaatti jiruun gadi bu'aadha kan deemu jechuudha. These are further subdivided into 2 units of highlands and 2 units of extensive lowlands. Kunniin South Eastern Highland and Lowland kana Highland South Eastern jiru iddoo gurguddoo lamatti akkasumas immoo South Eastern Lowland jiru iddoo gurguddoo lamatti kan nuti qoodnu. Jalqabarraa Ethiopian South Eastern Highland yommuu ilaallu Ethiopian South Eastern Highland is cover Arsii, Baalee, Sidaaman Highlands kan isaan haguuganii jiranidha. The Arsii Highlands are made up of flat rolling uplands and dissect mountain yookaan immoo lafa ol ka'oo Arsii, Baalee, Sidaama kana haguuganii jiran Itoophiyaan South Eastern Highland jechuudha. Baalee and Arsii Highland are separated by Waabe Shabaleedhaan kan adda ba'an jechuudha. Lafti ol ka'oon Itoophiyaan South Eastern Highlandin kun kan Baalee fi Arsii kan ittiin adda ba'u Waabe Shabaleedhaan jechuudha kan iddoo lamaanitti adda ba'an. Sidaaman Highlands are separated from Baaleen Highlands by Gannale River. Akkasumas immoo lafti ol ka'oon Sidaamaa kan Baalee Highland irraa separate yookaan immoo kan inni itti adda ba'u Gannale River jechuudha. Akka boundary demarcation kan ta'etuuti kan jarriin kana lamaan adda baasu jechuudha. Mountain Kaka 4,180 meters above sea level, Mountain Bada, Mountain Chilalo, Mountain Tullu Dimtu, and the Mountain Batu are found in Ethiopian
South Eastern Highlands kana keessatti kan isaan argaman jechuudha. Arsii Baalee Sidaamaa Highlandii kana keessatti isaan kan found ta'an jechuudha. Naannoon kun kan inni beekamu irra caalaa isaa prominent featurein isaanii Jamjam Plateau is important coffee growing area dha. Yookaan immoo naannoo itti bunni biqilu Jamjam Plateau dha jechuudha. South Eastern Highland kana keessa Sidaamaa Arsii Baalee kana haguugee warra jiru kana keessatti jechuudha. Itti aansee South Eastern Plateau keessaa inni lammaffaa Harargeen Plateau dha. Harargeen Plateau is extend from Carcar Highland in South West to Jijjiga. Haga South West irraa kaasee Carcar Highlandii cover godhee haga South West Jijjigaatti kan inni extend godhee jiru jechuudha. Harargeen Plateau kun it makes 38% of the South Eastern Highland. South Eastern Highland keessaa Harargeen Plateau 38% coverii godhee ta'amma South Eastern Highland keessaa kan inni argamu jechuudha. The smallest proportion of upper elevation is greater than 2000 meter above sea level. Proportion xiqqaan isaanii yookaan immoo elevationiin isaanii greater than 2000 meter above sea level jechuudha. Hedduun isaanii it rise from Rift Valley flow yookaan immoo yaa'insa Rift Valley irraa kan isaan ka'anii mountain gaara mul'ataa is found in Harargee Plateau. Jenneeti kan nuti naannoo kana keessatti dubbannu jechuudha. Harargee Plateaudhaa fi ol ka'iinsa guddaan iddoon itti argamu gaara mul'ataadha. Ol ka'iinsa kiiloomeetira 3,381 ol ka'iinsa irra galaanaa irraa kan argamu jechuudha. Itti aansee kan nuti ilaallu ammoo South Eastern Lowland, South Eastern Highlandii iddoo gurguddoo lamatti qoonnee akkuma ilaalle amma immoo South Eastern Lowland iddoo lamatti qoonnee kan nuti ilaallu jechuudha. South Eastern Lowland is located in a south eastern part of country. Lafti dakeen South Eastern part of Itoophiyaa keessatti nuti ilaallu kun South Eastern yookaan immoo kara South Eastern kutaa yookaan immoo kutaa biyyattiitti kan inni argamudha. It consists two plains parts yookaan immoo lafawwan dakee gurguddoon lama akkuma lafawwan dakeen gurguddoon South Eastern Highland keessatti argaman. South Eastern Lowlands akkasuma lafawwan gadi lafawwan dakee gurguddoo lama qabanii isaanis Waabee Shabalee Plain and Gannaalee Plain yookaan lafa dakee Waabee Shabalee akkasumas immoo lafa dakee Gannaalee jechuudha. Lafa dakeen Waabee Shabalee kun South Eastern Lowland keessaa largest dha yookaan immoo total coverage dhaan gaafa laallu lafa dakee South Eastern keessaa parsantii 60 haguugee kan argamu bal'aa fi naannoo ho'aa jechuudha South Eastern kana keessaa. Akkasumas immoo Gannaalee Plainin 40% coverage godhate kan argamu jechuudha. Include the plains of Ogaden and Alkare Borana haga jiran kunniin South Eastern Lowland keessatti warra coverage godhanii nuti ilaallu jechuudha. It is partially populated because of harsh climate. Here the people population is sparsely populated because of the climate condition jenneeti kan dubbannu. Haalli qilleensa naannoo sanaa jireenyaaf daran mijataa waan hin taaneef faca'insi uummataa hedduu miti faca'insa xiqqoodha kan jiru jechuudha. Yookaan qubannaan uummataa walitti tuuta osoo hin taane faca'insa haphateeti kan jiraatu jechuudha. Due to the harsh climate condition, this region support few population or sparsely populated and by pastoral and semi-pastoral community dha jechuudha. Sababa qilleensa naannoo kanaatirraa kan ka'e uummanni naannoo kana jiraatan horsiisee bultootaa fi yookaan immoo horsiisa bultummaa cinaatti qonnaawwan wal makoodhaan kan isaan jiraatan malee guutummaan isaanii feed rain feed agriculture irratti support ta'anii kan hin jiraannedha jechuudha. As keessaa yommuu fudhanne Ogaden akkasumas immoo Alkareen Booranaan yommuu fudhanne especially in Borana region they supported population sparsely and by pastoral and semi pastoral horsiifate bultoota yookaan immoo tifkate bultootatu baay'ata jechuudha naannoo kanatti. They have an economic potential for animal husbandry, irrigation, agricultural exploitation of petroleum and natural gas dha naannoo kanarraa kan argamu. Horsiise bultoota qonnawwan jal'isiidha malee qonna nuti rooba yookaan immoo bokkaa eeggannetooti ittiin
oomishni hin jiru jechuudha. Itti aansee kan nuti ilaallu the Rift Valley'dha. Itoophiyaan haala teessuma yookaan immoo fiizogiraafik Itoophiyaa iddoo gurguddoo saditti qoonnee ilaallee jirra. Jalqaba irraa Northern Massif irraa kaasnee itti aansinee Southern ilaallee ammaan tana immoo Rift Valley'dha jechuudha kan nuti hafe. Rift Valley is structural depression formed by tectonic forces. Akkuma beekamu Rift Valley ni taateewwan keessa lafaatiin kan inni uumame tectonic force dhaan yookaan immoo dhiibbaa keessa lafaadhaan kan faultingidha yookaan immoo baqaqiinsa yookaan dacha'insa lafaatiin kan uumame Rift Valley ni. The formation of Rift Valley has separated the Ethiopian highlands and the lowlands into two. Kan uumaminsi Rift Valley kun yookaan sulula qinxamaa kuni haala teessuma lafa Itoophiyaa iddoowwan gurguddoo lama highland fi lowland lamatti kan inni qoodee jedha. It extends from Afar Triangle in north to Chaw Bahar for about 1,700 kilometers kan inni extended ta'ee argamu. It cover 80% area of Ethiopia. Naannoo parsantii 18 kan ta'u Itoophiyaa keessatti coverage kan inni godhu jechuudha. Rift Valley kun jechuudha. Yookaan immoo sululli qinxamaan East Africa keessatti argamu kuni parsantii 18 Itoophiyaa keessatti kan inni haguugamee jiru jechuudha. Itoophiyaa keessaa ka'ee parsantii 18dha kan inni cover godhee jiru. It elongated and final shaped with northeast to southwest orientation. And the floor of Rift Valley is made up of interconnected depression, tuff and or holder warreen jedhamu yookaan immoo lafawwan gadi bu'oo yookaan immoo taafiiwwan garagaraa yookaan garbeen Sinkilandi kanneen wal qabateeti kan isaan interconnected ta'anii kan inni uumame jedha. Rift Valley is a further divided into three physiographic sub-region. Rift Valley mataa isaa physiographikiiwwan gurguddoo saditti kan inni adda baasne ilaallu. Inni jalqaba Afar Triangle-dha. Afar Triangle party of Rift Valley iddoo gurguddoo saditti akkuma ammas ni jedhu yommuu qoonnu yaa ta'uti partiin inni jalqaba Afar Triangle-dha yookaan immoo naannoo Afar Triangle irraa kaasnee kan ilaallu akkasumas immoo haalli yookaan condition Afar Triangle maal akka inni fakkaatu kan ilaallu ta'a. Afar Triangle is the largest and the widest part of Rift Valley. Afar Triangle kuni partiiwwan Rift Valley keessa isa bal'aadha fi portionii guddaa cover kan godhudha jechuudha. 55% of Rift Valley area naannoowwan Rift Valley keessaa parsantii 54 kan inni haguugee argamu Afar Triangle naannoo Afar Triangle'tti argamudha. Morphologically it is a triangular shape lowland 1000 meter to 125 meter above sea level dha. Naannoo Afar Triangle kanarratti ol ka'iinsa irra galaanaa kuma tokko kaasee haga 125 at a Kobar sink which is low Ethiopian altitude naannoo itti argamu irraa haga sanitti kan jirudha jedha. One of the most hostile or very unfavorable to life. Naannoo kana Afar Triangle kana jiraachuudhaaf illee naannoo rakkisaadha. Unfavorable to life. Environment on Earth maximum temperature can exceed 50 Celsius jedha. Naannoo temperature percent Celsius 50 olitti ta'udha. Naannoo Celsius 50 olitti ta'u jechuun immoo dhalli namaa jiraachuudhaaf yookaan immoo lubbu qabeeyyiin kamiyyuu jiraachuudhaaf iddoo rakkisaadha jechuudha. It located at low altitude between 300 up to 700 meters and characterized by faulted depression and garbine, volcanic hills, active volcano, volcanic ridge. Naannoo kanatti kan amalleen yookaan immoo taateewwan hedduun kanneen mul'atan akka volcanic, active volcano, low lava platform, lava field. Kunniin kan irratti yeroo hunda occur ta'anii kanaafuu naannoo kana jiraachuun rakkisaadha jechuudha. Itti aansee kan akka Lake Abbee, Lake Asallee, Alfeeraa, Daanakil depression yookaan Kobar sink inni jenne yookaan Daalor depression iddoo gadi fagoo irra galaanaa irraa 125 meetira kan jenne sun naannoo kanatti kan argamu jechuudha. Generally future naannoo kana jiru it is very hot and very dry area yookaan naannoo unfavorable condition for life. Economic importance include salt
extra cation and irrigation along the Awash River and geothermal energy. Naannoo kanatti jireenya dhala namaatiif wantoonni namni irratti hirkatee jiraatu ashaboo baasuu yookaan immoo albuuda baasuu irrigeeshinii Awwaash irratti dippeen ta'an jechuudha. Laga Awwaash irratti kan isaan hirkatan jechuudha. Itti aansee the main Rift Valley or Central Rift Valley paartiiwwan Rift Valley kana keessaa main Rift Valley kan nuti fudhannu jechuudha. It refer narrow belt of the Rift Valley extend from Awwash River in north to Lake Chamo. Main yookaan immoo kutaan Rift Valley keessaa inni main yookaan Central Rift Valley jennu kuni Awwash River irraa kaasee kaaba irraa kaasee haga Lake Chamo haga south kan inni extend yookaan immoo diriiree argamu. It has an average width of 50 up to 80 kilometer elevation up to 1000 up to 2000 meter above sea level kan inni haguugee jiru jedha. The presence of sander cone or steep conical hill and the volcanic mountain like Mountain Fantale, Bosetti Guda or near Adama, Alaltu near Lake Zua, Chabin in north of Lake Awasa, include Chamo, Arbaminch, Fantale, Bosetti Zua, Chamo, Waranjenu, Kunin Nano or Rift Valley Kanakesati can argam, main Rift Valley area Kanakesati Kansan, Argamanida. Other resource basin of this region are recreational value of lakes maddeen laggeewwan yookaan maddeen haroowwan madda bashannanaa ta'an hedduun isaanii naannoo kanatti kan isaan argamani. The lake of a region is generally mild and watery wheat field and surrounded by water. Naannoon kana lageen yookaan immoo haroowwan hedduutu kan isaan argamanii bishaaniin kan guutaman hedduudha kan naannoo main Rift Valley kanatti argamanii. Itti aansee part of Rift Valley keessaa kan nuti argannu paartii sadaffaa isaa keessatti kan argamu Caw Bahar Riftidha. It's smallest part of Rift Valley dha. Kutaawwan Rift Valley keessaa Caw Bahar Rift Valley kun baay'ee xiqqaadha yookaan immoo it cover a small proportion part of Rift Valley dha. Innis kan inni diriiree argamu it includes the Highland of Konso haga Konso naannoo Highland Konso kana qabateeti kan inni jiru. The characteristic feature of this region is broad or wider and shallow depression. Naannoo kana bal'aa fi shallow depression kan isaan qabatanii jiran jechuudha. Main featurein isaanii and marshy and swamp area naannoo raaritaan yookaan immoo marga graasiiwwan dhedheeraa irra margan iddoo sosotuuwwan hedduu qaban jechuudha. It include streams and Sigen Waito waan jedhan kan isaan qabatan jechuudha. The other part of this course is impact of biophysical and social conditioning kan nuti ilaallu. Kana jechuun Itoophiyaan haala teessuma lafaa kana qabaachuun ishii dhiibbaan ishiin social economic and biophysical irratti maali ishiin kan ishiin dhiibbaa inni qabu jenneeti kan inni ilaallu. What's the influence of Ethiopian physiographical on Ethiopian economic, Ethiopian climate condition kan nuti ilaallu jechuudha. Akkasumas immoo dhiibban isaan tokkoon isaanii farming irratti animal husbandry as well as crop production irratti akkamittiin yookaan haala teessuma lafaa kuni faca'insa uummataa oomishaaf oomishtummaa irratti akkasumas immoo faca'insa bineeldota bosonaati irratti dhiibban isaan qaban maalidha kan jedhudha jechuudha kan ilaallu. The relief influence on settlement haala facaayitii uummataa irratti akkamittiin inni kan influence godhu kan jennu jalqabarraa yommuu ilaallu Highlands of Ethiopia that experience of temperate type of climate conditions that are mainly free from most of tropical disease are densely settled. Akkuma jalqaba Ethiopian Highland area is known for or well known for densely populated area dha. Naannoo uummanni itti hedduminaan jiraatanidha jennee jirra. Isuma kana haalli teessuma lafaa kara kanaan dhiibbaa settlement irratti kan qabudha jechuudha. Kara biraatiin gaafa Highland are characterized by sedentary life of permanent settlement, whereas lowland is inhabited pastoralist life, temporary life. Naannoo lafa dakeedha wal bira qabne yommuu ilaallu
Naannoo lafa baddaa kanarratti uummanni haala bakka jireenyaa dhaabataa godhateeti yookaan immoo bakka jireenyaa koonistaantii godhateeti kan inni jiraatu. Garuu naannoo lafa dakee yommuu fudhanne haala uummanni itti jiraatu settlementiin isaanii paastoraal laayifii waan ta'aniif teempoorariidha. Iddoodhaa iddootti socho'aniiti kan isaan jiraatan. Fakkattee bultoota waan ta'aniif marga barbaachaaf illee iddoo tokko iddoo koomanii hin qaban iddoo garaagaraadha kan isaan jiraatan. Iddoo socho'anii iddoodhaa iddootti kan isaan jiraatan. Inni kun seetimentarii yookaan immoo settlementii paaternii irratti dhiibbaa mataa isaa qaba jechuudha. Relief influence on transportation and communication. The relief of topography has also its an impact on transportation and communication area. Kana jechuun haalli teessuma lafaa wantina irratti akkasumas transportation akkasumas immoo communication irratti dhiibbaa mataa isaadha kan inni qabu. The highly dissected nature of landscape is better to development infrastructure kana transportation akkasumas immoo communication service area kana hundeessuudhaaf iddoowwan gaarreen gurguddoo ta'an yookaan immoo landscape isaanii iddoo haalli teessuma mijanne socio economical infrastructure kana hundeessuudhaaf rakkisaadha jechuudha. Akkasumas it is difficult train make infrastructure development maintains costly gatii hedduudha kan inni barbaadu. So kan ni hojjannallee jedhamee yaadamu ta'e gatii hedduu yookaan immoo it need a huge amount of cost kan inni barbaadu. Itti aansee relief influence hydroelectric power. Kuni haalli teessuma lafaa hydroelectric power irratti power potential irratti illee dhiibbaa mataa isaa kan qabudha. The great difference in altitude coupled with high rainfall created suitable condition for high potential for production of hydroelectrical power for it in Ethiopia. Kana jechuun haalli teessuma lafaa Itoophiyaa baddaadha jennee jirra. More Ethiopian topography is covered by highland or very with high altitudinal area and kan ishiin badhaatee argamtu. Inni sun immoo altitude and rainfalling hariiroo waliin qabanidha. Ammuma ol ka'iinsi lafaa dabalu hammi roobaa dabalaa deema. Itoophiyaan immoo altitude ol ka'aa qabaachuudhaan hammi roobaa ishiin qabattu guddaadha. Inni kun immoo karaa biraadhaan electrical power yookaan hydroelectrical power generate gochuudhaaf Itoophiyaadhaaf haala gaarii uume jechuudha. It is create suitable condition for hydroelectric power in Ethiopia. The relief influence on socio-cultural feeling jechuun immoo haala walitti dhufeenya socio-cultural irratti haala teessuma lafaa garaagarummaa hedduu kan inni uumu. Uummanni naannoo baddaatitti tuutan jiraatanii akkuma uummata naannoo karaa biraatiin immoo uummanni naannoo lafa dakee jiraatan yookaan immoo lafa gadi bu'oo jiraatanii socio cultural feeling irratti yookaan immoo socio cultural haala jireenyaa iddoo jireenyaatti irraa kaasitooti maqaalee garaagaraa illee argachuu ni danda'anii. Fakkeenyaaf uummanni baddaa jiraatanii they identify themselves degeenya yookaan immoo mount warreen lafa ol ka'uura jiraatan jedhanii yeroo isaan itti waaman warreen immoo who live in a lowlands as called as qoollenya lowlander jedhanii kan isaan socio cultural feeling kennan jechuudha. The relief of influences on climate is the climate of Ethiopian is resulted of the tropical position of the country and a great altitudinal variation in general topography. Relief future on climate. Ethiopian having the different topography is also influence on Ethiopian climate zone jechuun haalli teessuma lafa Itoophiyaa haalli teessuma Itoophiyaan akka ishiin kilaameetii yookaan immoo haala qilleensa garaagaraa akka ishiin qabaattu ishee taasisee jira. Fakkeenyaaf Itoophiyaan lafti ol ka'uun Itoophiyaa qilleensa giddu galeessa yookaan immoo qilleensa gara qorraatti darbamu akka qabaatu yommuu ishee taasisu. Warreen immoo lafa dakee keessa jiraatan akka isaan qilleensa ho'aadhaan haguugamanii jiraatan ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo Affaar kana yoo fudhanne yookaan immoo naannoo Samaraa iddoo qorran iddoo ho'a gurguddaan jiran lafawwan dakee iddoo jiranii qilleensa ho'aa akka isaan keessatti argaman taasisee jira.
iddoowwan immoo lafa gaarreen hin marfaman kun lafawwan gurguddoon akka Rashdeeshan, Maawuntiin, Tulluu Diimtuu, Maawuntiin Cilaaloo naannoon kun qilleensa qorraadhaan akka isaan jiraatan kilaayimeetii irratti dhiibbaa qaba jechuudha. Riiliifiin mataasaa riiliif influence on soil type akkasumas immoo haalli teessuma lafaa faca'insa biyyee irratti dhiibbaa mataasaa qaba. Faca'insi biyyee immoo biqiloota uumamaa irratti dhiibbaa mataasaa qaba jechuudha. Hundi isaaniitu iyyuu hariiroo mataa isaaniitiin qaba waan ta'eef dhiibbaa mataa isaanii qaban jechuudha. Tokkoon tokkoon isaanii haalli qilleensaa haala uumamuu biyyee irratti haalli biyyee haala biqiloota uumamuu irratti haalli biqilootaa immoo akkasuma haala faca'insa bineeldotaa irratti yookaan immoo bineensota bosonaa irratti dhiibbaa mataa isaanii qaba jechuudha. Har'aa fi chaaptar 3 paartii 2 asuma irratti kan xumurru warri YouTube chaanala kanaa fi haaraa taatanii YouTube chaanala kana subscribe gochuun dagatinaadha. Akkasumas immoo YouTube chaanala kana hiriyoota keessaniif qooduun dagatinaadha. Yaada fi qeeqa qabdanii YouTube chaanala iddoo koomentii sajjeshinii itti kennitan jalatti nuuf teessisaadha. Agasittiin horaa bulaa.